kunoo kana boqqolloo bichaafataa kan jedhe laala amma kana keessa boqqolloon dhiisu akka so ilaala roobunis yeroo tokko tokko dafee bareedudha roobni yeroo hundumaa jechuudha argitanii to sanii amma sanii ammi Salam akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu baadiyyaan deemaa jira. Egaa baajaajii dhabaan jira. Miilaan deemaa yeroo argadhe immoo itti seena jechuudha. So amma waan baadiyyaa keessa jiru deemeen achuunis dinnicha asheenni gimbootii dhuma saarri mee amma makka gahe yeroo kaan saneedha waan ta'eef barana maashaallah roobni mirxii tokko kilo miilaan deema baajaajii dhabeen isiniin jedha akkam jirtu meesini bubbeen besma maashaallah wow no bubbeeni kuno katti laala baadiyyaa so akkasiin isiniin jedha daawwadha asheenni facaasan dinnichi boqqolloon sadarkaa kamirra akka ga'e isinitti tan agarsiisan isiniin jedha deemicha koo akkumatti fufetti jira baadiyyaa keessa dhugaa waaqa baajaajiin dhabeen daandii baajaajii ture kuni so akkasii na wajjin tura qonni kana fakkaataa laatiin tan agarsiisa yeroo darbe xaafii illee waraabee isinii dhiise amma lammata Kuno baadiyyaa keessan jira har'aa yaa obboloota saba koo baadiyyaa keessan jira boqqolloon faca'ee sadarkaa kana ga'e kuno laala hammaanuu dafee waan roobeef saneen otoo seeniin boqqolloon amma na ga'e jechuudha silaamee sanee dhumaadhaan mana ga'uu qabaayyuu jechuudha so roobuun kana tolfatee kuno kana boqqolloo bichaafataa kan jedhe laala amma kana keessa boqqolloon dhiisu akka so ilaala roobunis yeroo tokko tokko dafee bareedudha roobni yeroo hundumaa jechuudha argitanii to sanii amma sanii ammi ganaa gimbooti 27 waan ta'eera silaa ganaa sanii walakka yookiin dhuma sadarkaa kanarra ga'uu qaba boqqolloon garuu amma laala Fataa kan jedhe kun gimbooti sanii dhumaatti lammataan koskootu fiqqa seeraan nyaachuudha jechuudha boqqolloo bara dhuftu kana yaadattu maqaan isaa shobboqqoo mana yeroo ijaaran shobboqqoodha warri kaan daarii yeroo dhaabbataa warri kaan immoo mana warra baadiyyaa isa kanaan ijaaru gubbaasaan beektu Nakasi isiniin jedha kana fakkaata warqee waan ta'e dhukkubsa ta'anii warqee biyya keenya ilaala dinnicha amma seettan agarsiisaa qo'a xinnoo ture iddoo isaa dhaqee kuni boqqolloodha waan ta'eef na dhugaa baay'ee tokko namatti tola boqqolloon bara dhuftu fataa kan jedhedha guute waggaa kana irratti caame jedhani bar qacacaadha xixiqqoodha naman garuu bara kana baay'ee tolee yeroo roobe isiniin jedhe mana sistarii koon dhufee kan akkana isinitti agarsiisaa jira gibbootiidhaan boqqolloon mana hangamu waaw ilaa avokaadoon isin jira iddoo sana qaasiin tan agarsiisa avocado lala avocado ani sideen dhaabbadhaa qo waggaatti irraallee naa ga'e ciranii naa fidu haala avocado amma hin buusne laa xiqqoo avocado ammoo maangoodha hambifte iskii firee isaa toon arginu mara sadii moo afur laasillee jira avocado ammoo maangoo kun maangoo natti fakka Nabu avocado,